Qananiituu biyyaa haadha uummata guddaa. Caayaa saba bal'aa mallattoon shiyoodaa. Magariisa biyyaa waggaarraa waggaatti. Miidhagduu bareedduu dureetti sooretti. Oromiyaa lalistuu hunda biqilchitu. Biyyee magarsiituu jiituu boonaaf gannaa. Qabeenya uumaatiin badhaate qabna. Ka addunyaaf fakkiituu maseera gadaa. Heeraaf seera gaarii sirnaan gafa hundaa. Kan nuti ittiin bullu seera abbaa gadaa. Nuti Oromoon afaan keenya mi'aawaa, seenaan keenya boonsaa, aadaan keenya bareedaadha. Timbona male kenyu matu Kenya kanitinu be Canada gada Kenya. Timbona male kenyu matu Kenya kanitinu be Canada gada Kenya. Obna matasisa nama inkaneso afaan oromticha durettini baame isa seerri gadaa ittiin utumame isa horteen keenya darni walii dhaame isa baana langaa seerritti lallaabe isa oromummaa walitti nuugabe isa malagaanu manneessuu danda'amame isa mootiin biyyaa ittiin dinagdeeche isa abbaan bokkuu ittiin nu qajeelche isa abbaan gadaa ittiin biyya bulche. Guyyaa har'aatti seera Oromoo keessatti ayyaanni akkamittiin lakkaawamaa guyyaan akkamittiin lakkaawamaa uumaan lakkoofsa kanaas uumaan ittiin ayyaana lakkaa'aniif guyyaa lakkaa'an kun maal akka ta'e utuu nu garsiifte waan naan jedhaniifin waanuma sanarraa gaggabaabsee waa tokko tokko isinitti mul'isuu mokkora. Of beekuu jechuun namni of hin beekne ormas hin beeku, firas hin beeku, diinas waliin beeku. Kanaafiyyuu of beekuu jechuun Oromummaa yennaa jennu abaluu Oromummaa qaba jechaan of beeka jechaan. Of beeka jechaan immoo aadaasaas, seenaasaas, afaansaas, biyyasaas, xinnaa guddaa, safuusaas, ayyaanasaas, jiruusaas, jireenyasaas beeka jechaadha. Kanaafin waan sanarraati wanni kun Oromoon afaanumaan jedhamoo eessaa bahee wanni akkanaa kun eessaa bahee isa jedhurraan waan tokko tokko sin agarsiisuu barbaada. Seera keessas jira, aadaa keessas jira, eebba keessas jira. Oromoon uumee walaabuu baate hoggaa jedhu maal jechuudha? Maal jechuudha? Laftummaan Oromtittiin baate, Oromummaan baate, Oromoon bahee walaabuu jedha. Kanaaf iyyuu wanni dura baruun barbaachisu walaabuu jechaan maal jechuudha isa jedhu. Kanaaf anis kanan isinii calqabu walaabuu jechaan maal jechaadha isa jedhuun. Uumee walaabuu baate jechaan laga baay'ee sana keessaa baatee jechaa miti. Isa kanaan akka addaan baafattanii sin agarsiisuun barbaada. Walaabuu jechaan utuu lagni hin uumamin, utuu namni hin uumamin, utuu lafti hin uumamin, utuu aduun hin uumamin, utuu urjiin hin uumamin, utuu homtuu hin uumamin dura akka Oromoon dhugeeffatutti walaabutu jira.
walaabu dura waaqa tokkicha malee homtuu hin jiru. Walaabu kun maali yoo jedhanii walaabu bishaan ganamaa. Walaabu bishaan ganamaati. Bishaan ganamaa kuni waan akkanaaf fakkaata. Gaafa sana samiin isin asii ol argitan kun hin jiru. Dachiin isin irra adeemtan kun hin jiru. Bishaantu jira. Bishaan inni gararraa kuni bishaan gubbaa jedhama. Bishaan inni gajjallaa kuni bishaan goodaa jedhama. Walitti bishaan gubbaa bishaan goodaa kuni walaabu jedhama. Walaabu jechaan bishaan uumama dura ture jechaan. Waaqayyo gaafa uumuu jalqabu bishaan kana bakka isa gubbaa bakka sadiitti baase. Tokko, lama, sadii bakka sadiitti baase. Bishaan goodaa kana bakka lamatti baase. Walitti meeqa? Kanaanii yaayya shanan jedhe. Yaayya shanan. Yaayya shanan jechuun yayyaba shanan jechuun. Yayyaba shanan. Akka Oromootti seerri uumamaa wanni hundumtuu bakka shanitti addaan baate. Yayyaba shanan kana eega addaan baaseen booda waan as keessa jiru kana inni gubbaa kuni inni tokko silas isinitti meera kunis bishaan jedhe amma bakka sadiitti addaan baase. Wanni inni addaan baase kuni naqa waaqaa keessatti waan asii ol argitan urjiinii fi jiinii fi aduunii fi wanni qaama waaqaa isinitti samii yookiin qoolloo keessatti argitan hundumti isaa walitti deebi'ee waan qoolloo keessatti uumame ta'a. Lammaffaanii qoolloodhuma isin asii ol argitan kan. Sadaffaanii bishaan qoolloo kanatti galuudha bokkaa ta'ee kan roobe. Kana sadan jechaa. Inni gajjallaa kun immoo tokko lafa gogaa. Lammaffaan immoo bishaan. Kanaafiyyuu kun lamaanii fi kun sadan walitti deebi'ee shan ta'ee kan ittiin uumamni yayyabamee yaayyaa shanan ta'e. Oromoon yayyaba uumamaa kana gula bu'ee akka aadaa isaatti yoggaa mana ijaaru manni inni ijaaru naannoo ijaaru. Naannoon kuni balballi isaa gara ila aduu karaa aduun baatetti banama. Manni kun deebi'ee bakka lamatti addaan baha. Manni inni tokko akkuma sila isinitti gubbaa sanatti agarsiise kun bakka sadiitti addaan baha. Bakki kuni bakka ijoolleen durbaa hin heerumin bultuudha. Bakki kuni bakka dhirsaa fi niitiin bulan boroo jedhama. Bakki kuni bakka ijoolleen dhiiraa hin fuudhin bultuudha. Bakka sadiitti addaan baha. Manni inni kun immoo asitti bakka lamatti addaan baha. Inni kuni goorroo duuba yookiin badaa lafa keessummaan teessuudha. Bakkeen kun immoo gola lafatti waatti bilcheeffatanii. Yoos amma kunis tokko lama
tokko lama sadii tokko lama akka asii argitan seera uumamaatiin mana iyyuu ijaara Oromoon. Yoo kana bira darbitanii akkitti Oromoon har'a qubatee gadaan nuyi gadaa shanan jennu kun qubtuma gadaa Oromoo shananii kan nuyi jennu kun biyyi Oromoo akkuma isin argitan innuu naannoo fakkaata. Lafa keenya kana Oromiyaa Rift Valley yookiin ka riphaa lafa isatu bakka lamatti cabsa isi warri barataniin beektu kana. Gamni kuni karaa aduun baatu, gamanni karaa aduun seentuun. Kanaaf iyyuu Oromoo addana jiru kana warra gubbana jiruuni raayyaa aseebu jedha. Warra kana taalee jiruuni Macaa Tuulama jedha. Warra kanaa gadi jiruuni Sabboo Goona jedha. Yoo kan asii kana ilaaltanii inni kun Siikoo Mandoo jedha. Isa kanaan immoo Ituu Humbanna jedha. Inni iyyuu tokko lama sadii asii tokko lama yayyabuma ganamaatiin qubate. Warri aadaa qabu akkanatti tolfate, warra akka keenya har'a babbade kanatu hin ta'in. Kanaaf iyyuu wanni nuyi dubbataa jirru waan kijibaan fakkeenyaan tolchan otoo hin ta'in waan Oromoon uumaa fi uumama keessatti argee seera waaqarraa ka'ee ittiin ijaarrateedha malee waan hin fakkaatti ta'innaa laatiidhaan tolchanii miti. Kanuma yonnaa ammas isin agarsiisaa deemnee horii Oromoon horatu inni iyyuu bakka lamatti ba'a. Horiin Oromoon horatu bakka lamatti ba'a. Gamni tokko deebi'ee bakka sadiitti ba'a. Gamni tokko immoo deebi'ee bakka lamatti ba'a. Inni gararraa kuni qeensa horii qeensaa yookiin immoo iddoo biraatti horii qeencaa kan jedhani. Horiin qeencaa hoolaan horii qeencaati. Re'een horii qeencaati. Loon horii qeencaati. Kanaaf immoo horii kottee. Horiin kottee bakka lamatti baati. Harreedhaa fi farda. Gaangoon seeraan qabdu farda jalaan bishaan dhugdi. Kanaaf yoon islaa'u isinitti himaa oolee innuma deemaa wanni nanna namaarraa qabee hamni wanni Oromoon itti buluu hundumtuu yayyaba shaniin buufame. Walaabu keessaa bahee walaabu bishaan gubbaaf bishaan goodaatu walitti walaabu jedhamee achi keessaa kan bahe yayyaba shananiin akka inni itti bu'u aadaan inni ittiin tole. As keessaa Sabboof Goona fuutanii Sabboof Goona as keessatti nu agarsiifnu kuni deebi'ee bakka lamatti ba'a. Tokko Sabboo tokko Goona. Goona deebi'ee bakka Sabboo bakka sadiitti bahee Karrayyuudhaa fi Maxxaarruuf Digaluu ta'ee Goona immoo deebi'ee bakka lamatti Harooressaa Fulleelle ta'a. Gosi namaas akkuma kana seera yaayyaa shananiitiin yayyabamte. Aadaan Oromoo akkana jirti. Seerri Oromoos namni tokko yoo balleessaa balleessee
adabbiinsa inni xinnaan adabbii wallaala jedhamu namichi kophaa baasuu hin dandeenye jechaadha. Kun sadan yoo kana caalee seerri isaa gaaddisa aadaatii bahee gaaddisa seenaa seera. Maal jennaani seerumti kun iyyuu bakka lamatti bahee gami tokko gaaddisa aadaa ta'ee gami tokko immoo gaaddisa seeraa ta'a. Gaaddisi aadaa bakka sadiitti baate. Gaaddisa wallaalaa, gaaddisa gatiitii fi gaaddisa karraamataati. Yoo kana ol bahee seera gaaddisa seeraa ta'ee qakee ta'a. Qakeen kun akka lama jiru. Qakee nama jiruuf qakee nama du'ee taati. Yoo qakee ol darbe inni lammataa hamaaf mudaa murtii ta'a. Hamaa mudaa murtii jechaan ajjeechaa jechaan. Balleessaan isaa wanni ittiin adabamu. Wanni isin barbaadan yayyaba shanan kana keessaa bahu jiru jechaan. Amma waan yayyaba shanan kanaan uume hunduma isaammoo guyyuma tokkotti yookiin guyyuma lama sadiitti guyya shanitti uumne. Wanni inni uume kana keessaa waan guyyaa tokkotti fudhatee waan 11tu jira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayyaanni takkaan takkeedhaan yaatutu jira. Kan inni ittiin waan isin argitan kana hundumaa uumu. Takkaan takkeen kuni 11. Ayyaana lama yaa'utu jira. Ayyaanni lama yaa'u ayyaana 5tu jira. 5 kuni 5 si'a 2 jechaadha. Meeqa kun? 10. Ayyaanni immoo 3 hin yaadu. Salbaan 8, garba 8 kan jedhamtu jira. Ayyaanni 3 hin yaadu immoo ayyaana 2tu jira. Meeqa kun? 6. 11 fi 10 fi 6 yoo walitti makannee qabu 27. Ayyaanni Oromoon lakkaa'u ayyaana 27 lumaasaa gidaadaa salbaan duraa salbaan bal'aa salbaan dullacha jedhanii hamma 27tti kan lakkaa'anii warra kan inni fitanii hoggaan fitan na dhaaba. Wanni nurra jiru beekumsa jechaan namni iyyuu waanuma beeku fakkaata. Waan beeku fakkaata. Wanni nuyi beeknu Oromummaa sanaa moo waan gara biraa qabeenyaa abbaan karuma argetti nu ooffataa yakka loonii ilmee keenya kanatti guddisaa jirraayi Oromummaatti guddisaa jirraayi jennee akka of gaafannuufi. Eega wanni hundumtuu yayyabishee kanaan buuti taate waan 5 kanaan buuti eega taate gadaan Oromoos lubisaa 5 kanaan bu'a. Ijoolleen guddisanii gammeen dabballee kuuji raabi xixiqqaan raabi gurguddaan gadaan nuyi jennu kun innis 5 kanaan yayyabame. Gadaan nuyi har'a jennu kun akkanatti yayyabame. Seeruma anamma sinitti agarsiise kanaan yayyabame. Waggaa 8 wal jalaa siiqe. Inni immoo ofii 5.
Gadaan kuni yoo gadaan Sabboogona yookiin gadaan Maccaa Tuulamaa yookiin gadaan Siikoo Mandoo yookiin gadaan Ituu Humbannaa yookiin Raayyaa Aseeboo gadaan isaa hoggaa yayyabamuu gadaan isaa hoggaa yayyabamuu A Ba Caa Da A ta'ee no akkana ta'ee shanan kanaan yayyabama. Shanan kana keessa akkan kanaan dura isinitti mee waan torbatu keessa deebi. Wanni torban kun deebi'ee inniyyuu waa shan. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba. Amma yoo asirratti ilaaltanii waan torba isinitti fakkaata. Yoo hubattanii ilaaltanii immoo wanni torba asirraa isinitti mul'atu kun waan shan. Akkamitti waan shan ta'a? Asii ka'ee hamma asiitti waggaa 8. Waggaa 8. 81. Asii hamma asiitti waggaa 8. 81. Asii ka'ee hamma asiitti waggaa 8. 81. Asii hamma asiitti waggaa 8. 81. Kunis akkuma san. Amma warra gidduu jiru kan tokko, lama, sadii, afur yoo shan miti. Wanni torba isinitti fakkaatu kun inni torba miti, shan jechuudha. Amma kana yoonna asii ka'ee hamma asitti deebi'utti, asii ka'ee hamma asitti kun 8 yoo ta'e kun 8 kun 8 kun 8 kun 8 waggaa meeqa kun? 40. Gadaa Oromoon lakkaa'u yoo gula buunee lakkoofne kana eega torba jennee asitti deebinee tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba tokko jenna deebinee ammas lama, sadii, afur, shan, jaha maal godhaa jirra? Torban inni dura baa jalatti mare kun hammanni baa jalatti deebi'utti naannessina. Kuni torba, 8, tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, tokko, no torba. Tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba. Amma baa jalatti deebi'e. Inni baa jalatti deebi'e kuni yoo asii kaafnee lafa aansine kaanee lakkoofnee tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, 8 sagalee soorratti deebi'e. Waggaa 40 mareetu 40 si'a 9 irratti maree deebi'e. Inni Oromoon sagaliitu maree jedhu kana. Mara sagalii jechaan kana. Yoo amma kuni asii kun yoonna waggaa 40 ta'e salgan kun waggaa meeqa ta'a? 40 si'a 9 jechaadha miti. 9 si'a 4 meeqa? 36 miti. Waggaa 360 gadaan tokko maree dhuma. Gadaan hin jaatame jedhama. Yayyabamee kan inni deebi'ee hobba'u 360. Wanni baay'ee nama dinqu guyyaan Oromoon waggaa tokko keessa jira jedhee lakkaa'u guyyaa 360. Akka kan faranjii kanaa 365 miti kan Oromoon lakkaa'u 360 lakkaa'u. Kanaaf iyyuu reeshoon guyyaa waggaa tokko keessa jiru gadaa
jaatama tokko keessa jiru gidduu jiru 1 to 1 warri dhiiraa kanatti tolfate kan ijoollee itti guddifatan kan namoonni baay'een ni argitaniitu isin ijoolleen warri baratanii walaabu jecha አንዱ ውሃ ነበረ ከዛ ውሃ ውስጥ መጥቶና ከብቶቻቸውን ነድቶ እንደዚህ እንጀራን ኩኒጣ አዳን ኦሮሞ ከነፈቃቲ አከን ስለዚህ አገርሲሴ ቢሻን ወላቡ ኩን በከሰዲ ትባሃ ይስኒ እንደኔ ቶኮላ መሰዲ ቶኮላ መስኒ እንደኔ ኩኒ ዱቢስኒ ገባብሱዳፊ ዋቀዮ ኢሳያየ በሻን ቡሴ ከና ኡማሳ ከነኒ ኡሜፊተ ጉያ ደሚ ቶርባት መስኒ እንደኔ ጉያ ደሚ ቶርባፋራቲ ባዲ ፒቶቴሳ ጉያ ፒታቀራ bishaan goodaa kana keessa namni dhiiraa dubartummaa akka har'a jedhan kan nama jechaan afaan oromootti dhiiras miti dubartiis miti kan if ala fedhiin qabne jechaan nama jechaan eenyutu ala kana jira yoo jedhan dubartiis yoo ta'e dhiiras yoo ta'e namatti jira jedhu malee oromoon nama jedha malee nama dubartii jira nama dhiira jira sumbote horo kan jedhamu gaafa guyyaa 27ffaa horo bishaan goodaa kana keessaa bahe ogaa bahuu inni namuma tokko milluu waaqaatiin bakka lamatti addaan bahe gamni tokko dhiira ta'ee gamni tokko akka har'a argitan dhalaa ta'e akki oromoon itti uumaallee ijoollee isaa barsiisu kana fakkaata amma kan keenya isa lafee tokko keessaa fuudhee akkanatti tolchee akkana dhondoone jedhan hin qabu milluma waaqaatiin bakka lamatti bahee kuni xiqqaadha kuni guddaadhaan hin jiru lachuuyyuu wal qixxee isa bitaatu dubartii ta'e isa mirgaatu dhiira ta'e illee hin qabu hin beekan waan waaqa duwwaan beekudha wanni sun kanaafiyyuu kun deemee gaa amma waggaan amma keessa jirru waggaa haaraadha oromoon barallee akka inni itti lakkaa'u kana fakkaatti yoo kan jaatamni tokko waggaa 360 jenne hamma har'aatti oromoon jaatama meeqatu darba jedhee yaada 68 dabarsinee sagleessoo keessa jirraa jedhe 68 dabarsine jechaan waggaa 360 si'a 8 jechaan kuni saddeesiya jaha afurtamii saddeesiya sadii 28 kana jechaan gadaan oromoo eega lakkaa'amuu calqabde ka gadaa bidirdoqqeen dabalatin maal gadaa bidirdoqqee jechaan guyyaa gadaan waggaa 5 martee waggaa 8 deemtutu ture inni ammaa garuu gadaan yayyabishee 5 taatee waggaan 8 eega inni maru kun yayyabamee waggaa 2880 kan oromoon sammuudhaan beeku kanaafiyyuu inni kijibdoonni kaleessa loon oofanii dhufan jedhanii kana wajji waliin fakkaatu
waa ega dubbii isinitti dheeresseera isin waan gara biraatti isin darbuu qabdu wannan isin agarsiisuu barbaade oromummaa jechaan yoo kanatti ijoollee guddifnee yoo beekuma oromoo namatti haasisu kanatti ijoollee guddifnee beekumsi akka lamatu jira beekumsi kun isa itti guddatanii ilmee itti guddisanii beekumsi inni tokko immoo isa kana kan ittiin nama kaagatanii isuma beekan kana waan ittiin nama wallaachisanii inni sun falfala jedhama waan beekan wallaaluu jedhama kanaaf iyyuu dubbisin ittiin dheeressu wantichi dheeraadha waan guyyaa tokkotti dhumu miti asuma irratti isinii dhaaba fayyadaa. wannan hubachuu qabnu Oromoon ijaaramuun waan guddaa akka ta'e yoomii jalqabee beeke waggaa 2880 durayyuu Oromoon ijaaramuun murteessaa ta'uu isaa beekamati.